Yeroo jalqabaatiif sagaleen Abdii Raggaasaa galgala kana dhagahamee jira. Namni akka koo isa jaalatan. Abdii hawaasa kana mee hawaasa kana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jedhin. Hawaasa keenya qaqqaalii fagoo dhiyoo jirtan. Obboleessa keenya Abdii Raggaasaa bira seennee jirra. Haa ta'u malee ammallee fuula isaa viidiyootti baasuudhaaf xiqqoo ammallee hin mijatu. Ammoo sagalee isaa ammoo dhageessan. Allahu ta'ala. Sagalee Abdii Raggaasaa amma dhagahuuf deemnu kanam sagalee wayyaa'insaa fi fooyyee qabaachuusaa mul'isu akka ta'u abdii qabna. Abdii hawaasa kana mee sagalee isaa isin dhageessifnaa salaamtaa rabbii isinitti haa qara'u. Hawaasa kana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jedhin. Hawaasa keenya qaqqaalii fagoo dhiyoo jirtan qalbiidhaan qaamaan kallattii garaagaraatiin bira jirtan hundi keessaniyyuu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaa fi hundi keessaniyyuu baay'een isin dinqisiifadha, baay'een isin galateeffadha. Du'aa keessaniin waan qabdaniin yaada keessaniin na bira dhaabbachaa jirtanii na bira dhaabbachaa jirtu. Annaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Inshaallah yoo rabbi jedhe yeroo dhiyootti immoo afiyaa guutuudhaan fayyaa guutuudhaan akka walitti deebinu shakkii takka illee hin qabu. Isinillee malee du'aa keessanitti naafaan isiniin jedha. Obboleeyyan Islaamaa idil addunyaa irratti argamtan hundinuu abdiin waan hunda caalaa du'aa keessanitti haajamamu. Akka inni fuula isaatiin as bahee nuus dubbisee nurra salaamtaa qara'u abdii rabbirraa qabna. Hundi keessan du'aadhaan abdii akkan daganne isiniin jennam. Obboleessa keenya gara qulqulluudhaan namu harka rabbitti ol qabaafi akka rabbiin aafiyaa isaa guutuu deebisee fi fuulaan as bahee nu dubbisu rabbi nuuf haa taasisu jennam. Yaa rabbi gabricha kee qulqulluu gara keetti deebi'ee islaamummaa fudhatee hojii gaarii hojjechaa ture kana ammatti nuuf aafiyaa isaa argisiisi nu gammachiisi. Fuula isaatillee rabbi nu haa argisiisu jenna. Obboleeyyan kiyya du'aa teessaniin hin dagatina.